Ishee hordoftoota koo yaada mucayyoo samuuna kana nu gaafattee anis yaada gabaabduu kennuu barbaadeetani. Galatoomi gaafii kana waan nu gaafattee fi yuutubariin Itoophiyaa keessa hojjetan yookiin immoo naannoo Oromiyaa keessa hojjetan ijoolleen alaa galan fakkeenya hunda dandeessu yookiin Maartaa jettee Eelsaa Leensaa Fayyoo Jaalalaa haadha heebboo maaliif walitti hin dhufu yookiin wal guddisuu hin barbaanne isinii? Maaliif waliin hin hojjenne? Maaliif gadda yookiin gammachuu irratti akka walitti hirmaattan waa tokko gochuu hin dandeenyedha. Gaafii ishii yookiin yaadni ishii wal jajjabeessu jechuun hiika dhumsanaati. Ashama akkam jirtu hordoftoota koo? Nagaa keessan ani nagaa kooti galata Waaqayyo. Yaada kanatti otoo hin seeniin chaanala koo Faaraa Horii taatan seenaa subscribe godhaa. Yaada gaafii qabdan immoo koomentii jala barreessaa. Viidiyoon isintti tole share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Asirratti anis xiqqoo qac gochuu barbaadetanii bargi xahaatee eebboo akka pirankii yookiin akka gaafitti na gaafatte ani garuu yaada guutuu isiniifan hima jechuudha. Yaadni kun yeroo hundaa sammuu koo keessa jiraas ግን confidence qabaatan itti dhiiftu sakaanii jechuudha. Ani akkan halaagaleen haadha eebboo bira dhaqeera. Fayyoo Jaalalaa bira dhaqeera. Si'a ta'e jechuudha. Ala sotoo hin jiru garuu dudubbisaan ture jara sana jechuudha. Leensaa fi Eelsaa immoo ijoollee Amboo sana messengerii yookiin waa karuma ta'een malee akkanatti lakkoofsa isaanii qabaadhe isaan dubbisaa hin turre asumaan dhiifama. Maaf gaafattee waliin dubbifne yoo jettanii garuu yaada walii kennina koomentii jalatti. Kanaaf tokkoffaa akkuma isinitti hime kan Eelsaa fi Leensaa lakkoofsa isaanii hin qabu. Leensaan maali akka YouTube irraa badde immoo hin beeku ture. Mucayyoon na bira jirtu Masarat suuqii keessatti kan wajjin viidiyoo hojjenne YouTube'n irraa bitinaan jette. Achumaan ishiin umtittaa hojjettu nan ittan hima maaliif gurgurti YouTube jechuun saatii guuttachuu jechuun yeroo baay'ee fi dadhabbii baay'ee namatti fudhata. Ati lafumaa ka'ii jalqabadhu jedheeni lafumaa qabee jalqabsiisee jechuudha mucayyoo. Dhaqee biraan aan jetteetti akka dhaqxes viidiyoo ishee argeera jechuudha. Leensaa kana malee akka biyyaa deemte hin beeku ani. Leensaa jechuudha. Reefuun Fayyoo irraa immoo dhagaa isa jechuudha. Haadha eebboo immoo amma danda'ame ishiin natti dhiyaachaa jirti. Kun akkuma argitan dhufaniis daandii fagoo amma sanaa kutaniiti. Abbaan eebboo yeroo baay'ee karaa walisoo dhimma hojii waan qabuuf hin dhufa. Kanaafuu yuutuubii yeroo baay'ee siistama baay'ee isaan tunaasirreessa. Anis dhaqeera mana isaanii si'a lama wayii. Waggaadhaa asitti immoo ani gara Finfinnee hin deemne daandii dheeraadhas waan ta'eef hin deemne. Garuu Fayyoo Jaalalaa asumaan yoo hin balleesses yoo dhugaa ta'es adda naa baasuu dandeessi. Mana ishee akkan alaa dhufeen dhaqeera. Sana booda garuu osoon haala jiruus dubbisaan ture. Haadha eebboos dubbisaan ture. Garuu Fayyoo Jaalalaa rakkina ishee ammallee borullee waan hin himu. Mana ishee nama dhaqeen alaa tarii viidiyoon yeroo sana nama faana yeroo hojjettuun ilaalamaaf sanaan ala waan seentee keessa seentee nama dubbistuu hin qabdu. Asumaan itti mu barbaada jechuudha. Yeroo baay'ee dubbisee ergan galee yeroo baay'ee sagalee lafa kaa'ee fi yeroo tokko YouTube'n waan ta'e saanti banaa herreeguu yeroo didu amma tokko bilchaatina qabdi namarraallee gaafattee beekti waan hin jedhuuf yeroon gaafadhu sagalee abadan naan deemtu jechuudha. Abadan ittanii maseeraan eenyu akka ta'e jechuudha. Didaatuubiin jira beekoon immoo maali akka bade ammallee hin beeku. Kanaafi asumaan Fayyoo yoo yaada dhimma biraa jiraates asumaaniif karaa miidiyaa naaf ibsi. Maali akka sagaleen adeemsuu diddu yeroo baay'ee fakkeenya nama mana kee dhufe tokko si jammar seef godhattee qabda si jammar nama kabajuu jechuudha bilbila nama jalaa kaasuun. Jechuun nama kabajuudha jechuudha. Yoo nama hin kabajne yoo iddoo nama hin qabne yoo nama kabaju jechuun of kabaju jechuudha. Yoo of kabajje nama kabaja jechuudha. Yoo ilaalcha gaarii nama of hin qabaanne immoo namaafis qabaachuu dhiisuu dandeessa. Kanaaf maaf sagalee yeroo baay'een dhugaan isiniin jedha yeroo baay'een yuutuubii yeroo beeksisa gidduu galchuu na didullee maaliif jedhee sagalee duran nan kaa'aa fi ilaaltee xatti godhe. Nam bilbilaaf abadan hin kaaftu. Bilbila gonkumaayyuu jechuudha. Sana ani immoo tokko lama namatti dheeraa sana booda dhimma namaan qabu. Kanaaf bilbilallee kallattii guyyaa baay'ee bilbilee fi turee jechuudha. Hin kaaftu. Gonkumaa hin kaaftu jechuudha.
Kanaaf karaa keessaa tun taane karuma miidiyaa kanaa deebiftuun barbaade yoo viidiyoo kana dhaggeeffatte yeroo ta'e viidiyoon irratti hojjatte viidiyoo share gooteeti. Viidiyoon ofii kooti hojjadhe yaada irratti kennite jechuudha. Inni akkuma jirutti ta'ee waliin hojjechuu yookiin waliif share gochuu yookiin giruuppii tokko uumachuu yookiin gaddaaf gammachuu irratti waliif hirmaachuu namni yoo walii gale yookiin immoo yoo yaada waliif dura lafa jala share walii godheedha. Anisa hundarra immoo ijoolleen daawwatanii arguu danda'u ijoollee walisoo qofa walitti qabee gadda yookiin gammachuu irratti immoo akka wal geenyu jedheen tureeyyuu isarrattuu immoo otoo hin taane ani kan yaade ijoollee alaa dhufa yeroo dhufa wanta godhan waliin beekan akkaataatti boqatanii sirratanii dhaabbatan waliin beekan harkaa bada aariidhaan yookiin immoo waan ta'e isa warri as teenyee argine kallattii baafnaaf isa jedhullee giruuppii wayii saaqee ture gidduudhaan ijoolleen sadii keessaa galanii waayifaayiin argatanii gonkumaayyuu jechuudha. Tokko mucayyoo ishee haati duute isiniin jedhee lammaffaa tokkos galteerti ji'a lamaan darbe galte baqa keessaa gaggalanii jechuudha. Ani waan hin godhu dhabeetiin isaaniif jecha jechuudha. Isaanuma naannoo walisoo jiran illee akkas godha jedheen ture jechuudha. Yoo soba'an immoo ijoolleen na daawwatan 15,000 dubbachuu danda'u jechuudha. Kanaaf kana yaaduu dhiisee miti ani garuu dirqamaan immoo namatti deemuun sirrii miti. YouTube'n ol guddachuu yookiin iddoo guddaa sana ga'u warra iddoo guddaa ga'eessi asuma xinnoo irraa ka'ee warri giddu galeessa jirru immoo ganaa warra jalqaban irraa ol kaasuu dandeenya warra nuti dhiyaate. Anamma dhuunfaa nama natti dhufe nan saaqafis amma hin danda'u jechuudha. Yaadas nan kennaaf jechuudha. Karaa keessa ijoollee baay'eetu waa'ee YouTube akkamitti akkam banadhu sa'aatiin akkamitti akka guutu maal waa baay'ee na gaafatu jechuudha. Ammallee na gaafachaa jiru jechuudha. Garuu bilbilaan kallattiin ani ilaalee deebisaaf waan an qabu ogummaan qabu share nan godhaaf jechuudha. Akkasumallee sila dhufan yookiin sila natti dhiyaatan otoo hin taane haati hebboo fi abbaan hebboo baay'ee ijoolleen gargaaru. Ijoolleen yoo dhaqani siistama baay'ee amma tokko hin beeka waan ta'eef keessa seeneen sirreessaaf ijoolleedha hinnis jechuudha. Mana isaanis yoo dhaqxan bilbilaanis yoo gaafattanii jechuudha. Isaan warri nu gargaaran share nuuf haa godhan yaada YouTube yoo jedhanii yoo jettanii jechuudha. Asumaan seenati isaaniifis maatii ta'aati yaada qabdan immoo karaa keessaa amma danda'an isiniif share haa godhanii isin immoo jajjabeessaa jechuudha karaa kaanii. Yeroo isaanii aarsaa godhanii wantoota baay'ee waan isin sirreessaniif isin immoo karaa biraa jechuudha. Kanaaf amma sanii kanan xaxxi jedhee fi silaa homaa jechuudha. Maaliif nama bilbila si jalaan kaafne tokko immoo homaa gochuun dandeessu. Ishee sana immoo koomantii jala yeroo 2-3 bilbila keenyaa hergi jedheeni eelsan immoo otoon sitti dhiyoo ta'e nan dhufa minamana naan jettee turte baqa bilbila naa ergi nan jedha garuu naan deebisanii nan dhiise jechuudha. Kanaaf isaan na bira jiran iyyuu guutanii jechuudha amma yoo ta'e illee ani ijoollee naannoo walisoo jiran keessa walitti qabuu barbaada malee ijoollee achi deebi'an fagoo sana hin dhaqu jechuudha. Duraanan barbaade erga dhiisan jechuudha. Ammaas ijoolleen ikruu yookiin immoo amma cabbee faana hojjechaa jiran ijoollee dhiyoo jalqaban jamuu fi ikruu qofa jechuudha. Duwwaa lamaasuma keessa jiru ijoolleen jechuudha. Kanaaf ani yeroo dhiyoon booda isaan faana akkan hojjedhu sirreessinee mijeessinee jirra. Isaan faana dhufaa dhuunfaa kootiin hojjedha. Kanaan ala walitti dhufeenya biraa giddiidhaan walittiin qabdanii namaa jechuudha. Fedha namaarratti hundooftaniiti. Kanaaf warra akkas quuqaman bilbila hin kaasine yookiin yaada namaa hin erre erga gaafii gaafattee si dhibnaan gaafattee si hin deebisne maal akka barbaadan illee hin beeku. YouTube kennaa qunxurii yookiin immoo subscribe kennaa kenne jechuu miti. Ani fan dubbadha jechuudha. Garuu yaada namni yeroo si gaafate yeroo keerra aarsaa goote namni tokko yeroo si dubbisuu dhufu bar yookiin si kabaje yookiin naa deebisa namni kun furmaata jedheeti bar. Bu'aa tokko xiinxaleeti waan ta'eef bilbila kallattiin edda miidiyaa fayyadamte erga YouTube hojjatte nama kabajje maamiluma kee keessa daawwattootuma kee keessa warreen si guddisan keessa si gaafachuu dhufa waan ta'eef ati immoo yaada biraa share gochuu fi qabda waan si gaafatan jechuudha. Yeroo kee aarsaa goote malee viidiyoo kee qofa hojjatte si daawwatanii ati akka itti fayyadamtu qofa osoo hin taane
yaada isaaniitti immoo gaafii ta'e seenanii si gaafachuu barbaadaniif yaada share gochuu qabda jechuudha. Fakkeenyaan biyya keessa ta'een daqiiqaa 2 yookiin daqiiqaa 3 waa'ee kanaa si gaafadhe. Ala ta'anii amma rikardi sitti baay'isanii kan si gaafatan maal akka gootu xiinxaluu hin danda'ani jechuudha. Kanaaf osoo nama yaada qabdu nama gargaarte gaariidha jedheen asumaan fayyoodhaaf kana dubbadha garuu. Leensan garuu akka deemte hin beeku silan gaafadhee biran geenyeef asumaan dhiifaman isiniin jedha. Yaada gaafii qabdan immoo asiin barreessa. Anarratti hagan yuutuubii hojjechuu jalqabetti. Maal akka yookiin immoo waan hir'ina narra jiru yoo argitan asumaan naa barreessuu dandeessu. Maaliif ijoollee isaan kan dhiisati kan biyya keessa iddoo naannoo kootiillee walitti qabuuf akka hin jiru argaa jirtu waan ta'eef jechuudha. Kanaafi yaada qabdan asumaan naa barreessa. Yoo gaafiin illee jiraate isarratti hundaa'e immoo yaada quubsaa isiniif laachuu hin danda'a. Kun isiniif ifan taane jechuudha. Ati eebboollee akkasinaan jetteetti akka naaf yaad gruuppii isaa sana beektanii jirtu. Maskii abbamnaashii yookiin immoo ijoollee biraa warreen waliin hojjetanii jechuudha. Iddoo baay'eetti hirmaatu ijoolleen kun waan biraa waliin dhalatanii yookiin waan ta'e miti. Maybe naannoon isaan jiran walitti dhiyoo haa ta'u malee jechuudha. Yeroo hundumaa waliin hirmaatu. Yeroo hundumaa jechuudha. Baay'ee tokko na gammachiisu. Lammaffaa immoo ijoollee buttaa jira jechuudha. Yatan biingaltee baqa amma akka nyuu babal'iftee jechuudha naannoo sanaaf ijoolleedhaaf yaada gaarii taate fakkeenya gaarii taate obbolaansii ollaan ijoolleen alaa dhufan illee kallattiidhaan yaada ishirraa fudhachuu dhaqu jechuudha. Akkamoo ta'e amma karaa ishii ijoollee yuutuubii hojjetanii galii guddaa argatan gara 20 oliiti jechuudha. Kana laala ammallee itti dhaqanii ammallee hojjetanii yeroo waan ta'e irratti walitti hirmaatu jechuudha. Kanaaf fedha akkasii namni qabu karaa keessaa na dubbisuu danda'a. Fedha kan hin qabne garuu har'allee dhiisaa kaleessas suman dubbadhe har'as suman dubbadha jechuudha. Isin garuu yaada gaafii qabdan naa barreessaa isiniin jedha. Yaadni kuwaasumaanii garuu dhimma baay'een qaba haa eebboo fayyoo jaalalaarra.